الشمار كفونا كم يرتن خبجم توتا ماتي ون ميديا اللي كنن بيجي على بيجي خيس يرتن هندم تكسنو أدوك أبنا أن أدولن حيدر أبدي بلسماتي أنقفوت أدو بارلاما وتريسي رامنا مريد إموت إسلام إثيوبيا لبسيد أن أكدبروف لهاتي فرقاسيسي أفريقيا كورونا فيروسين سفيسان ببلتا جرجر WHO أما أدو بلنان إثيوبيا كيستي كوفيد-19 bakkeewwan garagaraatti suutuma jecha miila fageeffachaa jiraachuun ni beekama. Oduu guyyaa har'aa duutii COVID-19 haaraan shangalmaa wajji wal qabatee dabalataan Numeer Hussein akkatanitti dhiyeessa. Itoophiyaatti duuti COVID-19 haaraan shangalmaa baatii tokko darban nama qabame dachaa kudhanii oliin daban qorannoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 darban keessa namoota 6,630 taasifame dabalataan namoota 164 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa beeksise. Kunis walumaa galatti namoota akka biyyattii vaayirasichaan qabamanii 2,670 ga'ee jira jedhe. Sa'aatii 24 darban kana keessa namni 5 dabalataan lubbuudhaaf lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'anii 40 ga'eera. Kanneen haaraan vaayirasicha irratti argame 164 keessa 117 dhiira yoo ta'an 47 ammoo dhalaadha. Umriin isaanii ganna 1 hanga 92 jidduu jira. Namoota tokkorraa kan hafe hunduu lammiilee Itoophiyaati jedhan dhaabbanni kun. weerarri koronaa vaayirasii Afrikaa keessatti ariitiidhaan guddachaa babal'achaa jiraachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n dubbate. Dabalata oduu kana Numeer Hussein. Afrikaatti koronaa vaayirasiin saffisaan bal'ataa jira. Weerara koronaa vaayirasiin Afrikaa keessa ariitii guddaan bal'ataa jira jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO. Dhaabbatichi daayireektara damee Afrikaa Dr. Maatii Diishoo Mo'eeti vaayirasicha magaalota gurguddaa irraa gara kutaalee biyyattii ariitiin bal'ataa jira jedhan. Hanqina qorannoo fi meeshaalee ittisa barbaachisaa weerarichaa hammeessaa jiraachuullee himan. Haa ta'u malee duutii fi dhibamuun akka malee mootummaa jala waan dhukatellee hin fakkaatu jedhan. Dr. Mo'eetiin ibsa waajjira WHO Jeenaavaa jiruun kennaniin Afrikaa keessatti namoonni 200 ta'u vaayirasichaan qabamuu fi 5,000 du'uu himan. Kana keessaa dhibbeentaan 75 ol kan ta'u biyyoota 10 keessatti Afrikaa kibbaa keessaa vaayirasichi namoota hedduutti argameera jedhan. Gaafiiwwan hawaasni musliimaa yeroo dheeraadhaaf gaafataatiin ture guyyaa har'aa jechuun waxabajjii 11/2020 paarlaamaa wixineen seeraa mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa labsiin akka dhaabbatuuf dhihaateef raggaasise. Dabalata oduu kanaa Numeer Hussein. Paarlaamaa wixinee seera mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa labsiin akka dhaabbatuuf dhiyaate raggaasise. Odeeffannoo hiileef miidiyaan waxabajjii 11/2020 mana marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 16ffaa Kamisa har'aa galma waajjira muummicha ministeeraatti gaggeesseen. Wixinee seera mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa labsiin akka dhaabbatu dhiyaateef sagalee caalmaan raggaasisuun beekame. Gaafilee hawaasa musliimaa yeroo dheeraaf gaafataa turan jedduu tokko mana maricha labsiin beekamaa seera akka argatu kan jedhu ta'u koreen ogeeyyota seera hawaasa musliimaa waggaa tokko dura dhimmicha gadi fageenyaan qoratuun sanada seera qopheessee paarlaamaaf kan galche ta'uu ni beekama. Mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaarra itti aanaan mana marii musliimoota Itoophiyaa Dr. Jeelaan Kadir kan dubbise Heedar Abdii Bilisummaati. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفون أكمل جرتن خبجمتوتا جال تمتوتا ماتي وانكين خنين بيا لا بيا خيس جرتن هرّا جمّتشو جبدو تكجرا بيا خيسا بارلمان جويا هرّا بكبوتا مسلمتوتا إثيوبيا عارف beekamtii kennee paarlaamaa irratti mirkanaayitiin jira sagalee guutuudhaan kanaaf ammoo guyyaa har'aa itti aanaa majlisa federaala Itoophiyaadhaa kan tahan doktora keenya sheekota kan tahani doktor Jeelaan toora bilbilaatiin argamneetiin jirra. Tanaaf ammoo gammachuu isaanii dhagahamee fi waan kanas maal akka isaan jedhani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh doktor. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كينيا يا متى كينيا واتني تورا بالبياتين أفوك سنة هدو قلتهم حرقا جمّتشو الحمد لله يجوا هدو مساجرة أمني كينيا هدو جمّده يروج الكباتي في مني مريبا كموتا إسلاما كنتهن أمتا بارلاما برتي موتما إثيوبيا برتي بخمتة أرقمي جدني جمّتشو جرا ميوان كنسنة أمريكاني فتشو برباني. الحمد لله. وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واني أركب كوني برلماني أمريكاني سون كوني ودا نقم كيسا أمني تينا
الإسلام أمة ما توقعاتهم دينو جمدو كبني والكتم ما نرجمون نمني مرتي والكتاتو أيمانوتي مرتي بلسما أرجتي والكتاتي بيكن كيستي بي تيجان بي ساتي كيستي بيكم سأرجتون كوني والكتم ما نرجمون كوني ودانو جمجيسه أمتا إنما ران إسلاماتين بقى جنب الجنة أمتهم إثيوبياتين هندانو بقى جنب الجنة أسيرت واني أنجتشو بربادو جمجون كن هجين تديبو قبا هجين نو أرقم سيسو قبل والتاني والتوكيشما حركة والقبني توكيشما كينا بيسفني أكا توكتاني وبيسفني إذا فيدمني وان كنرى وان در نرى هنكترى وهدتو إسلاما هنكترى يخنا كين ستي بكين قبري هدو انقبني مسجد بكي هدوتي نو انقبنو كو مسجدات بكي هدو جدا ركو نمني قبري قبني جيرا بكي إسلام قبري كتما كيستي قبري ورغتان تجير بكي تأمودي بأي مسجد ورغتين تجير واحد واني حلقان الميان بكين برموتا كأرقم نجرا كان هندا ربي هجين أرقم سيفني أمة براتي والتاني أمة أيمانوتي براك بيان غيس جرو والتاني بيكون أكملت نجيل نساء اتفوفا مسوم نساء إنسان اتفوفا مسومان بيتنا تكشمان بيكنا أكملت أمودي بيتنا من دنيا والتاني مرتنو بكي جرون وان تأمنوا بالسمة اتأرقفيتشو كناف وجدت جيرو قبنا سنين جنة ربي أمودي بيتي كبركة هتايسو كيتفيد من هتايسو كومن الإسلام اتفيدمي نسوما في إسلام ما وفي أمنتي وفي تجفتو من ربي هتايسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة كنا قالتو ما ألفات رب سنرها جالتو أمري كسر ربنا هذه رسولتها هدو سنجالنا هدو نوف جرات دادا آمين egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa hiliif kanneen biyya biyya keessa jirtan har'aa guyyaa gammachuuti maal jennaan gammachuun ajaa'iba rabbiiti manni maree bakka bu'oota muslimtoota Itoophiyaadha akkuma beekamu inni ji'oodhaan akkuma dirjiitii tokkootumatti akkuma namni akkuma dirjiitii tokkootti kan laalamaatiin ture hayyamaan mootummaadhaan akkanumatti kan deemaatiin ture murtii mataa fi murteeffachuu waan garagaraa hojjechuu irraa amma bilisa ta'e inni ji'ummaa irraa bahee paarlaamaa keessattis bootaa argatee sagalee mirkanaa'ee fi deemaatiin jira haa ta'u kun gaafii tokko waan ta'eef gaafiileen biraa hedduun kanneen ustaazawwan keenya irratti hidhamaatiin turan irratti tumamaatiin turan irratti wareegamaatiin turan hedduutu jira kanaaf ammoo hundumti keessanuu baga gammaddan jechaatiin gaafiileen hedduu gaafachaa hin turre keessaa takkatti deebi'ee ammas gaafiilee akka islaamaatti gaafiilee hedduu jira gaafiilee hedduu gaafachuuf deemna gaafiilee hedduutu nu hafa akkuma doktorri keenya toora bilbilaatiin nuuf kaasan kanatti gaafii baay'ee jira rakkoo hedduu jira tanas dhawaatti deemna alhamdulillah tanamuu jala shukrii galfannaa egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa hidhe kanneen biyya keessa jirtan guyyaa har'aa odeeffannoon jabduun bareedduun handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee irraa anu bilisa keessan Haydar Abdii Bilisummaa qabadheetiin isiniif dhihaadhe tana fakkaatti odeeffannoo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nuuf jiraadhaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh